Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ya harka fuuni akkam jirtu ilmaan Oromoo jirra jirtu dhiiroo hordoftoota kee qaqqaalii amma laala waan isinitti himu kanani beektanii miti warri mana madaamii keessa teessanii rakkataatii jirtan jechuudha. Warroonni mana madaamii keessa teessanii rakkataatii jirtan biisii taatii jirtan wal beekna jechuudha. Anilleen akka rakkataatii ture nin beekaa ni beektan jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kana agartanii waan akkanaadha kanuu kana waan akkana kana ni agartanii miti. Wanni kuni maayikii jechuudha. Yuutuubaroonni ittiin dalagan miidiyaaleen gurguddooni leen jechuudha. Waan akkana kanaa ni dalagan jechuudha. Wanni akkanaa kun maal fayyada yoo jettuun ta'e jechuudha. Asitti hidhatteetuma yeroo intervii nama waliin gootu akkasumas namalleen of bira keessee wajjin haasa'uu dandeessu jechuudha. As of bira keessa gatii rakaashin jechuudha. Kunoo amma anilleen kaniin telefoona irra kaa'adhu jechuudha. Warroonni mana madaamii keessa dalagan telefoona waan irra kaa'atan hin qabda jechuudha. Maal irra kaa'ataa jirtan mee garuu dhugaa dubbachuudha. Mee komentii jalatti barreessaa waan irra kaa'ataatii turtan. Garuu waan anilleen irra kaa'adhe jechuudha. Isiniif hima komentii jalatti nama kofalchiisa. Garuu waan ani telefoona irra kaa'adheeti akkasuma viidiyoo isinii waraabaatii ture. Viidiyoon kun jechuudha kan isin ajaa'ibu. Wama akkatti waraabamu akkasitti qabamee waraabamu isinitti fakkaatina. Yoo ote akkas goote si jalaa jallata viidiyoon kan kee kun si jalaa biizii ta'a jechuudha. Akkas jallatee siif hin bareedu jechuudha. Kanaafuu jechuudha Oromoo ko waan hedduudha kan keessa dabartan anilleen kan keessa darbe hedduudha. Waanin irra kaa'adheeti viidiyoo haga ammaadha haga har'aadhaaf isinii waraabaati ture. Komentii jalatti isiniif barreessaa. Isinilleen immoo komentii jalatti naaf barreessaa. Like, share, comment godhuudhaan subscribe godhuun nu jajjabeessaa warri maatii naaf hin ta'in maatii naaf ta'a isiniin jedha. Komentii jalatti barreessaa immoo waan irra kaa'ataatii turtan akkasuma immoo ammalleen waan irra kaa'ataatii jirtan kana jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti viidiyoo waraabaa jirtan kana waan irra kaa'ataatii jirtan barreessaa isiniin jedha. Anilleen isiniif barreessa. Maaliif jennaan hedduu keenyatu dararmaatii jira. Viidiyoo yeroo waraabnu jechuudha nuuf hin tolu nuuf hin jallata jechuudha. Kunoo akkuma argaatii jirtan kunoo kan telefoona irra kaa'atanii kuni laal maayikiin kunoo ishii kunoo tana maayikittiin ishii nama haasaatii jiru tanaan jechuudha. Ishiidhaan haasota sagaleen kan kee qulqullina qaba jechuudha. Qulqullinaan haasa'uu dandeessa jechuudha. Waan akkanaa tana bitattanii ittiin haasa'uu dandeessan jechuudha. Manuma telefoonaaf haa jira akkasuma madaamii warroonni mana madaamii daladan jechuudha. Nuuf bitaa jedhuu ni dandeessan jechuudha. Isiniif bitan jechuudha. Kanaaf bitattanii irratti haasa'uu dandeessan. Inni biraadhaa jechuudha. Ishiin yeroo kun akkatti isiniif dhufti gargarii baastanii akkatti keessaa baaftanii yeroo keessaa baastan jechuudha hedduutu jira. Lamatu keessa jira jechuudha. An takkuma fayyadama takka yoo chaarjii fixxe chaarjii qabdi jechuudha. Waan ittiin gugguutan jechuudha. Chaarjiis ni qabdi. Kanaafuu chaarjiitiin illeen kuno ammallee na bira jirtu. Akkasuma immoo warroonni iPhone qabdanillee iPhone-itti ni qayyaramti jechuudha. Kuno akkuma argaatee jirtan takka telefoonatti kaa'an jechuudha. Asuma kuno sitti argitan kana kuno telefoonatti soqama jechuudha kuni. Kun telefoonatti kaa'ama. Achi booda telefoonatti yeroo keessa jechuudha. Akkas qabdeetii kuno ni ifti ishiini kuno akkuma argaa jirtan kuno ifteemi ni agartan jedhanii yaada. Ni ifti yeroo ishiin ifte kana daladdee jechuudha. Yeroo daladde kana jechuudha asitti kaa'attanii achiin telefoonatti wanni kaa'amtu jirti. Hedduu telefoonatti akkatti suuqan ni jirti. Ishii itti suuxanii achi booda asi qabsiifattaniituma itti dhukkee irraa kaasuu dandeessan jechuudha. Gaa oduu fi waan adda addaa irratti hojjetuu dandeessu. Akkasuma immoo interviyuu nama waliin gootan nama taasisuu barbaadanillee takka ofitti hiitaniituma jechuudha. Takka ofitti hiitaniituma nama san jala qabdanii akkattiin irratti haasa'e jettaniini haasofsiisuu dandeessan jechuudha. Akkasuma immoo kan argitan kun jechuudha kan telefoona jala telefoona irra kaa'atanillee ni jira jechuudha. Ani waan inni irra kaa'adhee jiruuf jechuudha isin agarsiisuu hin danda'u. Waan irra kaa'ataniitu jira. Lafa keessanii miisa jechuudha. Kursii adda addaa irra osoo kaa'uu taane lafuma akkasuma lafa keessaniituma wal keessa akkatti yaate jechuudha. Dheertuudha jechuudha. Wal keessa yaati ishii kunoo ni jirti kaartoon ishiidha. Kunoo laal waan akkanaa kana ishiin tana kunoo ishiin telefoona asittiidha kan kaa'amtu telefoona asittii keessanii kunoo ishiin tana kaameeraalleen asii keessanii akkatti dheeressitanii kaameeraa
ni kaasti jechuudha tunilleen akkasuma telefoona kun akkatti kan irra kaadheeti jiru kunooni akkuma argaati jirtan telefoona kuni telefoona irra keessanii akkasuma oliyaati gargar wal keessaa baatillee jechuudha wal keessaa dheertudha jechuudha akka mitira lamaafaa akkasuma tokkoof cinaafaadha kan wal dhiyeetuu fi gabaabduu qabdi jechuudha akkasuma kan akkasumatti gabaabduun takkallee ni jirti sun olii hin baatu akkasumatti teessi jechuudha kanaafuu isin immoo isa kan bitatu qabdanii kan wal keessaa yaa'u jechuudha akka xilaadha jechuudha xilaani beektanii miti akka xilaa Itoophiyaatti roobi faa roobee qabatan san wal keessaa yaatu san akkasitti oliyaati jechuudha wanni tun telefoona asirra keessaniituma oli keessaa baati jechuudha akkatti oli keessaa baati yeroo ishin ol keessaa baate jechuudha haga viidiyoo keessan jechuudha affaatti barbaaddanii san jechuudha isiniif waraabama jechuudha kanaafuu tana yoo bitattan kuno akkuma argaati jirtan kuno asirratti inni agartan jedhee ni yaada kuno dheertuudha jechuudha kuno asii kaatee haga asiiti kuno akkuma argaa jirtan yoo isin mul'atte kan ta'u ta'e kanaafuu waan akkanaatiin bitattanii viidiyoo keessan akka bareedaa quality bareedaadhaan jechuudha akkasuma of biratti qabdaniitillee kaameeraa keessan nagaan bifa bareedaa ta'een bareechitanii akkasuma immoo maayikiileen asitti hidhattanii chaarjii yeroo ishiin fitta chaarjii itti kaa'attanii viidiyoo keessan bifa bareedaa ta'een irraa dhukkee kaasuu qabdan jechuudha akkasuma immoo telefoona warroonni viidiyoo waraabdan jechuudha telefoona achi of bira gara sissitanii yeroo of bira fageessitanii yeroo haasoftan kana jechuudha sagaleen hin dhagahamu yoo as of biratti sissitan immoo garuu yoo shoortii faa ta'e malee sagaleen keessan hin dhagahamu yoo quality gara YouTubeetiin ni jijjiirrettanii akkasitti dalgalchitanii kan waraabdan ta'e jechuudha sagaleen keessan hin dhagahamu jechuudha akkasuma immoo yoo sagaleen haa dhagahamu jettanii asissitan immoo viidiyoon keessan hin mul'atu waan ta'eedhaaf jechuudha yoo waan akkanaa kana bitattan gamas keessanii viidiyoo keessan ofii keessan teessanii shaa jettanii zanaa jettanii jechuudha zanaa jettanii viidiyoo keessan irraa haasa'uu dandeessan jechuudha viidiyoo keessan dhukkee irraa kaasuu dandeessan jechuudha kanaafuu of bira qabdanii maayikii tan of bira qabdanii asumatti hidhattaniituma irraa haasa'uu dandeessu jechuudha warroonni sooshaal miidiyaa dalattan akkasuma immoo mana madaamii keessa dalattan jechuudha hin rakkatinaadhaa yeroo viidiyoo waraabdan jechuudha akkasuma ishii tana kuno tana waan kuno tana jechuudha lafa keessaniituma telefoona keessan akkana wal keessa heessitaniituma keessa keessanii alo jettanii jechuudha ashama harka fuune jettanii kala sinitti hinimu jechuudha laakiin maayikii kanalleen bitadha sin jedha bakka jirtanitti mana telefoonaa jira kana viidiyoo kana kaniin waraabeef jechuudha warroonni akka kiyyaa dhibamaatii turan jechuudha waan intaanerra jechuudha telefoona yeroo irra keessan sin jalaa kufaa telefoonni jadiidii keessattuu amma mannoonni arabaadha jechuudha waan akka jechuudha waan simmintoo lafa osoo hin taane akka kibbii keenya lishee osoo hin taane waan akka dhagaatii miti ni beektanii kanaafuu jechuudha waan akkasiisan irra yoo dinqatti sin jalaa kufe rakkoodha jechuudha telefoonni sin jalaa cabuu danda'a jechuudha kanarraa kan ka'e jechuudha anilleen rakkataatiin ture telefoonni kee kan na jalaa kufeelleen xiqqoo jechuudha kan na jalaa cabee ni jira kanaafuu jechuudha viidiyoo keessan akkasitti waraabbattanii irraa haasa'uu dandeessanii irraa barattan jedhee abdii qabaa akkasuma immoo waanin ofii kiyyaa keessa darbee fi viidiyoo kana isiniif waraabee isiniin jedha oromoo koo isiniin jaaladha warroonni jajjabeessaatii jirtan itti jabeessaa nagaan naaf jiraadha akkuma kanatti itti fufaa isiniin jedha warri immoo maatii naaf hin ta'in mana kanaaf haaraa taatan subscribe like share comment godhi barreessi bira kuti maamila nu godhadhu guyyuurra viidiyoon akka gadi lakkisnu jechuudha akka si bira gahuuf notification irra kaa'adhu jechuudha subscribe yeroo akkul lama tokko jechuudha notification kan jettu takka ni jirti ishee irra cuqaafadhu guyyuurra viidiyoon keenya guyyuurra waan nuti gadi lakkisnu haala yeroo irratti barumsa ta'e barumsa barnoota YouTube barnoota adda addaa akkasuma immoo haala yeroo irratti seenaalee garaagaraa keessattuu seenaalee walloodha jechuudha kan isin biran geenyu ni taha warroonni walloo jaalattanis share like comment godhuudhaan nu jajjabeessaa kan haga har'aadhaan nu jajjabeessaati jirtan wallahi hedduu isin jaaladha warroonni nu jajjabeessaati jirtan abaloo osoo hin jenne wal beennaa guddaa naaf galatooma naaf jiraadha turtii gaarii haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf jiraadha bye